السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني كوجمتتا في جالة تدكو إيجار وان في كيات فيدا ما جرو كبديت نزيني في جرا أستي كروفودي جرما إن بيتان جد إيادا نمني هندنوجو فايدا إسا الرئيسيني في كبديت في جرا جيتشودا challenge kana hanga ji'a 3 itti fayyadamaa isin jedhaa sitti mutu tuquras mutiyo kan habba soda afaan arabiti abu soda gurraacha jennaan afaan oromootitti egaa meeshaatti qopheeffadhus bifa kanaan qopheeffadhee jira maashinaatti akka dullee bifa kanaan qopheeffadhee jira zaytiin ani fayyadamu zayitii kamuu fayyadamuu ni dandeettanii zaytiin ani fayyadamaa jiru kokonaat fi tolika bifa kanaan amma dakkachuuf deema egaa asitti maankaa takka zanjabiila daakamaa jechuudha abbaan feetan zanjabiila fireeshii itti godhachuu ni dandeettanii zanjabiila fireeshii zanjabiila paawudarii jechuudha amma isa kana nan daakaa isa kana kan daakaa jiru qurufudii fi abusuuda jechuudha abu soda hinda kadda dakadde walitti dachana anuma faana tura egaa bolota ko wallahi wani ani qabadhe isinif dhufeen kuni baay'ee wanta ofii kiyyaatti fayyadamee ofii kiyya argeen isinii dhufi jechuudha asirratti gahee guddaa qaba of keessaa qurufudiin kunii fi abasuudaan kun jechuudha hedduu takka rifeensa ciccituu kayoo miicinee kaaninu harkaa walitti guduunfamu bakka waa hedduu hojjeta jechuudha wala baay'ee itti fayyadamee waan ofii kiyya argee viidiyoon qabadhee dhufee isiniin jedha egaa itti fayyadama wanta kamiyyuu namni inuma bahee hima garu wallahi ani wanta kana baay'ee dhibbatti baay'een itti amana baay'een itti gaarii wanta gaariidha itti fayyadama isiniin jedha zayitii akkuma binneen mataa keenyatti dibaturraa isa kana itti dabalee kun ama zanjabiila kan jalatti naqe zanjabiila yoo duraati paawudariidha waan ta'eef daakun nan barbaachifne jaruma daakadhe itti gannaqa amma zayita kiyya fideetiin itti naqachaan jira kokonaat beektan jedhe yaada kan namni hundinuyyuu wanta kana ani akkuma challenge wayitiin nama YouTube irratti barsiisuu laale eegale jechuudha eegale bakka jijjiirama inni fide rifeensa kiyya irratti baay'een itti gammade baay'een itti tole isinitillee akka tolu abdiin isinirraa qaba mokkorraa isiniin jedha warri rifeensi jalaa ciccituu zayitii kanallee itti dabalaa isiniin jedha zayitii kana mataa dheeressaa jedhanii binnee mana jira garuu zayitii kamiyyuu bitattee wanta kanaan akkatti walitti daakkattee yoo dibatte faayidaa qaba isiniin jedha egaa bifa kana walitti naqadhee jira zayiticha walitti naqadhee jira amma walna fudhatu viidiyoon kiyya itti faana tura egaa itti fayyadama laala akkuma seentaniin mutu channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe like share godhaati mijajjabeessaa isiniin jenna waan ofii kennaa nama fayyada jedheen qabadhe isiniin fida inshallah abdii rabbi itti fayyadama laala hedduu takka nama fayyada wanti kuni hedduu takka ani ji'a 3 keessatti jijjiirama wanta kana argee jira jechuudha anis YouTube majalatti ilaale mokkore jechuudha itti fufa egaa ka viidiyoon kennaa bifa kanaan amma bishaan danfifadha bishaanii irra kaa'ee jechuudha bitarra fidee zayitii kiyyaa fi kan waliin daakadhe kunoo amma bishaan danfaa kanarra kaayadha jechuudha
hanga dhuma isaatti na faana turaa isiniin jedha. waan feetanitti hojjechuu dandeettan jechuudha. mataa fuula duraan namarraa bubuqqa'u, rifeensa jijjiituu kan bubuqqa'u, akkasumas immoo hin margisiisa hedduu takka jijjiirama fida jechuudha. keessattuu mataa keenya mataa habashaa jechuudha. baay'ee jijjiirama qabaa fi hin jijjiituu wantuma kaminuu jajjabaata hedduu takka dogoggoraan waa beekuun baay'ee barbaachisaadha. dogoggoraan baay'ee mataan keenya nurraa badaa ture. amma kanatti erga fayyadamuu jammaree baay'ee natti tole, baay'een immoo itti isa dinqisiifadhee wanta kana qabee isiniif dhufe. viidiyoo maaliif hin waraabne bareedaadha jedhee wantu ofii kiyyaa jaalladhe. namoonni tokko waanuma ofii isaaniitiif itti fayyadamanii argeen viidiyoo waraabuuf jecha gannamaaf dhiisu suni dogoggora jechuudha. garuu wanta ofiitii itti fayyadamanii argan tokko yoo namallee qoodan baay'ee namallee fayyadama jechuudha. namnillee osoo ni fannee mee chaalenjii godhaati ji'a 3 yookaan ji'a 1 hin argatan jechuudha lawxii isaa isinii galee. kanaaf hanga dhuma isaatti na faana turaa. akkatti amma waliin qopheeffachaa jira. bifa kanaan bishaan jalaa itti naadanfaa jira jechuudha. gubbarraan gadi kaa'ee bakka hedduu ibiddatti gadi aanuun qabu jechuudha. bishaan sanirraan amma oowwi kuniifil amma wal fudhataa jira jechuudha. zayitii fi dawichi wal fudhataa jira. bakka ka dawaa rifeensaa jechuun ni dandeettan. hedduu takka baay'ee dinqisiifadhe hedduu takka itti fayyadamaa isiniin jedha. warroonni mataan keessan isin jalaa babbadaa jiru kanaan mataa keessan eeggadha isiniin jedha. keessattuu warri biyya arabaa kana keessa jiraannu bishaan biyya keenyaatti kan biyya ambaa garaagarummaa qaba. ana akka mataa kiyyaatti baay'ee mataan naa ta'uu didee biyya arabaa erga dhufe baay'ee na jalaa jijjitaa, na jalaa caccabaa. YouTube irratti ilaalee waan namni godhatu kan guutuu itti godhee ilaaleen dadhabee garuu fayyadamee kanarratti baay'een tolikaa hordoftoota koo amma qabbaneessee meeshaatti godhachuuf qophaa'een jira. bifa kanaan kunoo irraa buustanii qabbaneessitan jechuudha. akka viidiyoo duraatti argaa jirtanitti bishaan gubbarratti hanga hoomacha adii kana inni gubbarraan fidutti walumaatti dhooftan eegasii irraa fuutan jechuudha. ittiin haala gaarii dhoowwe keessa dabree danfuu osoo hin ta'in jechuudha. viidiyoo kana hanga dhumaa isaatti ilaaltanii itti fayyadamuu ni dandeessanii isiniin jedha. wanta baay'ee gaariidha. itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha. waa takka illee hin qabu. wayitee miiccatanillee akka gaariitti daddafee isinirraa baha. waa takka nama hin dararu jechuudha. maaliif daakuun isaa kun baay'ee dawoma waan qabuuf rifeensa jajjaba hundee isaa akka dawoma sirriitti qaba. keessattuu Habashoodaan gahee guddaa qaba waan ta'eef wantoonni kun hundinuu baay'ee bareedaadha. egaa bifa kanaan meeshaa kiyyaatti naqachaa jira jechuudha. ifama egaa kan jalatti hafuusu waa takka rakkoon qabu jechuudha. miicannaan kisiisin saabunaa ta'us shaampoo ta'us waan tokko miiccitan dhima baha jechuudha. isinirra maramee hin hafu jechuudha. baay'ee gaariidha isiniin jedha. itti fayyadamaa. bifa kanaan xumuradhee qopheeffadhee ifi kiyyaa dibachuuf qopheeffadhee jira. meeshaan akkanaa tuni mutu meeshaa bareedduudha. faayidaa qabdi. itti fayyadamaa isiniin jedha.